jireenyi maaliin hin qabne waaqayyoon hin qabne manni waaqayyoon hin jirre godoon waaqayyoon hin jirre namni waaqayyoodhaan hin beekne gaadaan isaa duwwaadha dhaabbannaan isaas duwwaadha deemsi isaas duwwaadha ifaajellee isaa hin taru birri jireenyaa isaallee raakamee jiraata birri jireenyaa isaallee bushaadha waaqayyoon mana kee keessa hin jiraanne yaa saba inni ati dhamaatu duwwaa ta'a jechuudha godoon kee duwwaa ta'a jechuudha waaqayyoon nama wajjin hin jiraanne kan qabnu hundumtiyyuu duwwaatti jijjiiramuu danda'a kanaafidha egaa guyyaa tokko duuka bu'oonni miraba isaanii qabatanii gara galaana Xibraadiyoos deemanii jedha miraba isaanii fuudhanii galaanichatti illee gadi ni darbanii jedha yogguu galaanichatti gadi darbanii mirabicha halkanii fi guyyaa yogguu dhama'aa turanitti qurxummii ishee tokko illee argachuu hin dandeenye jedha galaanichi duwwaan ta'e kiyyichi duwwaan ta'e kiyyoo san keessatti qurxummii tokko iyyuu kiyyeessuu hin dandeenye duuka bu'oonni ijoollee waaqayyoo turanii barre duuka bu'oonni barattoota waaqayyoo turanii barre haa ta'u malee kiyyoo san kiyyeessanii duwwaa ta'ee jalaa deebi'ee jedha waaqayyoon gooftaan isaan waliin hin turre jechuudha waaqayyoon yogguu saniif raajii isaanii wajjin yookiin immoo waaqayyoon of fuuldura hin dursine jechuudha isaan saboota ilaalaa namoonni baay'een keenya waaqayyoon duuba keenya immoo fuuldura keenya dursine ilaallataata namoonni baay'een waaqayyoon fuuldura koo deemi jenna moo duuba koo deemi ittiin jenna laata egaa namoonni baay'een caqasa yogguu barreessanii akkasumas wantoota adda addaa yeroo kaa'anii yaa Mikaa'el duubarraan na dursi akkasumas yaa Gabreeli duraan na dursi jedhanii duubaan na dursi jedhanii namoonni caqasa kaa'anii jiru jechuudha garuu fuulduraan na dursi ittiin jedha yaa saboota amma duuka bu'oonni yogguu marabanni isaanii duwwaa ta'u gooftaan Yesuus Kiristoos gara duuka bu'ootatti ni dhufe san booda gooftaan Yesuus Kiristoos ni dubbate yogguu inni dubbatu marabichi ni guute dhagalanni fulfinni waaqayyoof haa ta'u marabicha kan guute eenyudha maqaan isaa waaqayyoodha marabicha isa duwwaa halkaniif guutuu guyyaa guutuu duuka bu'oonni kan dadhaban kan danda'e eenyudha maqaan isaa waaqayyoodha ilaala yaa saboota kanaafidha waaqayyoodha jennee kan kaane jechuun jireenyi waaqayyoon qabne marabni isaa duwwaa gaadaan isaa duwwaa ta'a jechuudha yaa saboota egaa amalli waaqayyoo jiraachisaadha sooradha gargaaradha nama jaalataadha kennaadha arjaadha waaqayyoon yaa saboota waaqayyoon maal godhe namootaaf kennee hin dadhabu waaqayyoon si jaalatee hin dadhabu waaqayyoon rakkina kee keessatti si jaalata waaqayyoon dhabiinsa kee keessatti si jaalata waaqayyoon tuffatamummaa kee keessatti si jaalata waaqayyoon way hunduma keessattuu si jaalata yaa saboota cubbuu keetiin ala si'iin tasumayyuu waaqayyoon si hin jibbu nama hin jibbu kuni amala waaqayyooti jechuudha egaa yaa saboota dhalli namaa hoo maalidha jennee mee gabaabsinee haa ilaallu dhalli namaa waaqayyoodhaan duwwaa jireenyi inni qabu maalidha waaqayyoon jiraachisaa hoo ta'e dhalli namaa jiraatadha waaqayyoon soora hoo ta'e dhalli namaa sooramaadha waaqayyoon hunda danda'a hoo ta'e dhalli namaa immoo waaqayyoodhaan hunda danda'a ta'a waaqayyoon isa wajjin jiraanne garuu dhalli namaa humna qaba waaqayyoon nama wajjin hin turre amalli namootaa gargariidha amalli namaa har'a tokko boru kan biraata ilaala yaa saboota amalli namaa akkasii Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 60 caafama dubbii sagalee waaqayyo tokko ni ilaalla ilaa waaqayyoon baraan hin jijjiiramu jenneerra waaqayyoon guyyaadhaan hin murtaa'u akkasumas qabeenyadhaan beekamtii keetiin miidhagina keetiin hin murtaa'u jenneer waaqayyoon yeroo kamuu waaqayyoon yeroo kamuu dhugaadha waaqayyoon yeroo kamuu abbaa dhugaat waaqayyoon yeroo hundumaa jaalataadha waaqayyoon yeroo hundumaa qulqulluudha waaqayyoon yeroo hundumaa hunda mootaadha waaqayyoon yeroo hundumaa kan hin jijjiiramneedha har'a bifa tokko uffatee boru kan biraa kan hin uffanneedha namni hoo maalidha yaa saboota ilaala Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 6 kanarratti Phexros akkas godhee jedha gooftaa Yesuus Kiristoos ni gane jedha namni Phexrosidha namni ni gana yaa saboota ilaala Phexros gooftaa wajjin kan nyaachaa ture duuka bu'aa gooftaa ayyuu ture Phexros nama Kiristoos duuka deddeebi'aa ture Kiristoosin duuka nama bu'ee ture yaa ta'u malee bara gooftaan qabametti Phexros nama yookiin immoo waaqayyo isaatiin uuma isaatiin ni gane jedha namni Phexrosidha yaa saba ilaala baroota baay'ee si waliin ta'uu malu yeroo baay'ee si duuka ta'uu malu yeroo ati jirtutti yeroo ati qabdutti yeroo humna qabdutti si waliin ta'uu malu baraati dhabdetti baraati rakkattetti baraati qabamtetti akka gooftaa Yesuus Kiristoos akka Phexros ganuu danda'u dhalli namaa maalidha Phexrosidha yaa saboota ilaala dhalli namaa ammas Phexrosidha ni masakkara ragaa ba'a ni dubbata waa'ee waaqayyoos waa'ee keetis ilaala ilma waaqayyoo jabaa waaqayyoo jedhamtattiin jedhe Phexros deebisee gooftaa Yesuus Kiristoosin egaa kana dura maal godhe ilma waaqayyoo jabaa waaqayyoon jedhamtattiin jedhe ragaa ba'e waa'ee waaqummaa waaqayyoo waa'ee gooftummaa waaqayyootiin ragaa ba'e deebisee immoo hin beekuttiin jedhe dhalli namaa
isa kanaadha yaa saboota ilaalaa. Amalli namaa jijjiiramaadha hoo eenyu wajjin hin taane Waaqayyoon. Har'a ni gana yoo Waaqayyo si waliin hin taane, har'a ni dhiista yoo Waaqayyo si wajjin hin taane ni kufta. Boru ni kufta, iftaan ni kaata, iftaan achaantu ni kufta. Waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u. Phexros namni jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu yaa saboota amala namaa baruun barbaachisaa. Namni yeroo hunda inni sirriin hin jiru. Namni yeroo hunda namaaf bitamu hin jiru. Namni yeroo hunda si gargaaru hin jiru. Namni yeroo hunda of kennee dhaabachuu hin danda'u. Foon ijaa uffateef ni kufa ni ka'a. Kanaaf rakkinoota namootaa, hanqinoota namoota kana kan guutamuu danda'u yoo Waaqayyoon keessa jiraatedha jechuudha. Egaa yaa saboota namni maalidha Yihuudaa dabarsee silaachuu danda'a. Namni gaaftaa wajjin ture Yihuudaan gooftaa Yesuus Kiristoosin dabarsee ni laata. Namni amalli isaa keessaa inni tokko akka Yihuudaati yaa saboota ilaalaa. Har'a si wajjin nyaatee boru dabarsee silaachuu danda'a. Si gurguruu danda'a. Maallaqaan si jijjiiruu danda'a. Qabeenya si jijjiiruu danda'a. Waan addaatiin si jijjiiruu danda'a. Kuni amala namaati yaa saboota ilaalaa. Amalli Waaqayyo garuu kana hin qabu. Kuni eenyudhaan yoo jabeeffame qofa jiraachuu danda'a Waaqayyoon duwwaadhani. Egaa namni fixeessa ganamaatti har'a ni mul'ata boru ni bada yaa saboota ilaalaa. Namni biyyoodha har'a ni jiraata boru biyyootti ni makama ni du'a ilaalaa. Yaa saba ilaati inni jibbii Waaqayyoo dhaggeeffatu kun fixeessa har'a ni mul'ata boru ni barbadoofsa. Biyyoodha har'a ni jiraata boru biyyootti ni makama. Ijaa kana ta'eef hin booniin hin kooriin, qabeenyaa keetiin hin bookin, beekumsa keetiin hin booniin, akkasumas jireenya kee biyya lafaa waan feeteyyuu qabaattu hin booniin, isa ogummaa keetiin hin booniin, beekaa ta'uu keetiin, hayyuu ta'uu keetiin hin booniin. Guyyaa du'a keetu hin beektu waan ta'eef. Egaa beekan guyyaa du'a isaa hin beekne akkamitti boonuu danda'a ree? Beekan guyyaa du'a isaa adda fo'ee beekuu hin dandeenye akkamittiin boonuu danda'a ree? Akkamittiin of tuuluu danda'a ree? Egaa yaa saboota ilaalaa namni hojii harka Waaqayyooti. Seera uumamaa keessatti maal jedha? Koottaa akka bifaa fi fakkeenya Waaqayyootti hin uumnedha. Amma namni gama tokkoon immoo hojii Waaqayyooti. Inni Waaqayyoon uumedha. Yaa saboota ilaalaa kanaafuu namni amala garaagaraa qaba. Amala garaagaraa kan immoo Waaqayyoodhaan kan guutamuu danda'uudha jechuudha. Egaa hariiroo namootaa fi Waaqayyoo gaafa ilaallu namni hanqinoota kanaa kana kan qabuudha. Waaqayyoon garuu qulqulluu fi yookiin immoo hundarraa mudoo kan hin qabneedha. Amalli Waaqayyoo gaafa namoota keessa seenu, hafuurri Waaqayyoo gaafa namoota gargaaru, Waaqayyoon gaafa nu duukaa ga'u garuu ni jabaanna yaa saboota ilaalaa. Waaqayyoon gaafa si duukaa ta'u ni mo'atta. Mo'ataadha. Leenci gara keetti yoo dhufe leenca ni caccabsita. Soomsoon macaafa keessatti gaafa macaafa moototaa keessa gaafa ilaallu nama Soomsoon jedhamu argan. Soomsoonitti